السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو البار أورومو بقى جراتن سنين جتا هرا ونان قبل سنين في jirtanii isinirraa badee jira akkamii fayyaan keessan yeroof jireenyi maal fakkaata isin jedha naaf olcha isinirraa ture badee jira garummoo YouTube ki maal subscribe naan goon maal isin godhe akka namaa arrabsuu yookiin immoo waan adda addaa dalaguu indalagini fi mo maaliif mee wannummaa angaafintii tokkoffaan maali wanni YouTube ki subscribe godhu isin dhooge intu fattanii xiqqama kana guddatee gaara gaya beeka kanaaf jenna YouTube ki subscribe naa godha amaana subscribe naa godha YouTube ki anillee isin subscribe naa gootanii jajjabeessitan waan gaarii qabadhee dhufuu danda'a laakiin yoo isin subscribe bira dhaabate waan takka dalaguu hin danda'u kanaafuu beeytan ka warri biyya Saudi jiru kun hagas mara ittiin tolu YouTube dalaguun jechuudha warruma yaman kana soo dhiifne garuu haa ta'u meenullee mokkorree laalla jenneetumaan inni mokkoraa jirra kanaafuu jechuudha YouTube ki subscribe godha ka itti aansun immootu waan na gaddisiisee waan na cinqee waan sammuun xiyya na dhukkubse wayiitu jira wanni sunillee maali jechuun keessan hin oolu tarii arkitanii jirtanii miidiyaa kanarratti waan deemaa jiru yeroo ammaa kana waan biyyateen keessa itti jiru argaa jirtanii isinitti himuun narraan eeggamu hin arkitanii miidiyaa adda addaatirratti waan deemaa jiru maaltu ta'aa jira kana hundaayyuu hin beeyne walumaan arginallee walumaan beeynallee kanaafuu amma wanni ani gaafii natti ta'ee dhufe biyya keenya kana keessa akkam maaltu deemaa jiraadha bas kana gaafii natti ta'e maaltu deemaa jiraadha biyya keenya keessa wallaahi awwal marra dhagayan waa'ee biyya keenya keessa deemaa jiru kana yeroo ammaa kanatti jechuudha awwal marra tokkoffaa wal ajjeesuun kunuyyuu zabanuma kana dhufe ilmi namaa bas Itoophiyaa keessatti ilmi namaa wallaahi wiixaa ta'e wiixanuu yoo cabsan yoosuu cabxii miti akkas ta'ee jira ilmi namaa yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa keessatti maaliif ta'uu qaba kan wanni kun maaliif ta'a jettanii miyoo sammuu teessan gaafattan hagam takka isin dhukkubsa itti aansun immootuyyuu ar'a namni du'e kalee namni du'e boruus nama du'a iftaanillee nama du'a kuni hoo hanga yoomii itti fufa duuti kun hanga yoomii hin dhaabanne itti aansun immoo daa'imman kichuu mataa ofiiyyuu hin beeyne ta dhungataniiyyuu dhungoo namaan geenu yoo namni barra amma yoo dhungatu sabiyyii dheengadda qaqqalantan osoo hin dhungadhaa jetteeyyuu bara yoo gadi qabdee dhungatteeyyuu waan si harkatti macalaatu fakkaatti wallaahi billaa waan si harkatti macalaatu fakkaatti jechuu yoo dhungatteeyyuu suuka dhungattuu taateyyuu jechuu kanaaf namni harka maaltu daa'ima sanirra gadi sii kaayee sii qala rabbii jedhimee rabbii guddaa ofirratti sodaattu yaa intala islaama taate yaa intala oromoo taate yaa intala kiristaana taate ilmoo namaa qalurraa uf qoxxobaa jarakii nama ajjeesurraa nafsi gadaa irraa uf qoxxobaa rabbumaa jedhaati har'aa akiraatir har'aa addunyaa gubbarra jirrurra boruu akiraatti nu caala wallaahi billah rabbii nu gaafatuuf jira rabbii walitti dhufuuf jira gaaf kana jechuudha maaluma ilmaan namaa akkana walitti cakkaneetiniin wal ajjeesuun kun jarakii maaluma fidame rabbumaa jedha wallaahi miira natti dhagahame ana baay'ee natti dhagahame akkaataa biyya keenya keessatti jiru jechuudha hedduu takka natti dhagahame wallaahi billah bakka ana jibbisiisa amma yoo fakkeenyaaf ani gara biitiyya gala jedhee qalbiin tiina yaaddu wallaahi yoo waan kana argu narraa gala ilmi namaa hunoo akkana achi deemee ima du'a ilmi namaa achitti ima du'a achittis ima du'a du'uma mootummallee haleeli namni illee ajjeesi gumaan nama tokko hin bayu ka du'e hafu malee ka ebaluun gumaan baye ebaluun gumaan isa hagana ka jedhan argeen beekuu dhagaillee beeku hangarraa Itoophiyaa keessa jechuudha odoo kun itti fufee jiru
asiin immootu zabana kana amma haarawaa dhufe iyyuu haarawaa dhufe wallaahi waan hin jirre nutti ba'aa jira hin jirre nutti ba'aa jira maal hin jirre nutti ba'aa jira beeytani waraabessaan nyaatamu amma nooriin kana caala hin jira waraabessaan nyaatamu irraa gadi aantu laali Itoophiyaa ta'e keessa akka quxxaan jiru laala akka lolli jiru akka lolli rabbii itti bu'e jechuudha ilmi namaa waraabessaan nyaatamu nu duraa waraabessaan ka nyaatamu ka beeknu harree hoolaa re'ee bineensota beelladoonni nama biyyeenatu duraa yoo ala bulan osoo bineensi nyaanne bulaniiyyu wallaahi yeroo takka amma warra keenya jala horii yoo badu jechuu warra keenya yeroo takka sabbareetumaan callisa kalaas horiin keenya badee baqqaa hin nyaatama jedhanii yaadaa bulan ganama garuu osoo nyaatamiin balbala duratti arganna jechuu horii san wallaahi hin arganna amma garuu ila horii dhiisi ilmi namaatu nyaatamaa jira waraabessaan maaltu kana fidame Itoophiyaa keessatti jechuu Itoophiyaa keessatti dhiiga ilma namaa ka lafarra ilmi namaa lolaasutu iyyuu dilii tana fide dilii waraabessaan nyaatamuu geetti jechuu waraabessaan ilmi namaa akkamitti waraabessaan nyaatama eebaddi rabbii kiyoo subhaanallah yaa rabbii kiyoo balaa kana nurraa deebisi rabbiin jedhaati salaata shanan keessatti du'aayii walii godhaati rabbiin maatii kennami kanum beeynami arsiimi oromoomi islaamami kiristaanami jedhina rabbii waraabessaan nyaatamu irraa nu haa baraarsuu du'aayii godha wallaahi tanuma dhaamu dhufeen waan biraati miti tanuma du'aayii godha yeroo ammaa waraabessaan nyaatamu irraa rabbiin nu haa baraarsu bas Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa waraabessaan nyaatamu jechuun maal jechuu wallaahi waan nama qaanessu qaanii guddaa jechuu amma kaleessa dhaga'ee mucaa wayii haati biraa duute haati na biraa deemtee dheesi na biraa deemtee jedhe haati na biraa deemtee hin guddisu jettee biyyatti galtee jedhe inni Addis Ababaa keessa taa'ee daa'ima guddisa ilmoo haati biraa galtee deemte kiraa itti qansiraa itti hojjatee guddisa oduma inni qansiraa itti hojjatee daa'ima san guddisu daa'imti inni joornaataa biraa deeme jennaan sabiyyiin abbaan hin jiru miire haadha taatummoo ka biraa gattee deemte mitiire abbaan bira hin jiru daa'imti osoma ala taphataa jira guyyaa keessaa sa'a 8tti abbaan waa nyaachise gara dalagaa qansiraa ofii deebi'e osoma inni ala taa'ee taphatu sabiyyiin jechuudha daa'ima waggaa 10 jedhe abbaman dubbata daa'ima waggaa 10 waraabessi dhufee nyaatee jedhe fuula kana hundu bocaajjoree kana hunda ija takka keessaa fudhatee jedhe kuni maaltu nutti dhufaa jira jara keenya dilii jechuun diliidha biyya keenya keessatti deemaa jiru kanarraa rabbiin nu haa baraarsu mee du'aayii godha jara kiyya du'aayiin hin jirtu dilii kana hundaa rabbiin waan nutti buusaa jiru kana hundaarraa nu haa deebisu qiyaamaa jechuun qiyaaman dhaabatu sun kun tana amma dhaabattee jirti kalaas kanaahu gara hundaanuu du'aayii godha maatii keessanillee hin dagatina mee rabbiin biiteenallee nagaa nu haa buusu salaamaa nu haa buusu jedha du'aayii godha bakka jirtanitti miidiyaa bicha irratti ol baaftanii inni jechuu dhiisaati du'aayiin gadi taa'a du'aayii godha maatii keenya rabbiin waan hundaan irraa nu haa baraarsu jedhaati har'a tana qaltu tuni borummoo akka ilmoo ta'e qaltu beeyta boru ilmoota itti dhufti jechuudha har'a ilmoota naqalte tun boru ilmoota itti dhufti zayyaan oolteen bultu zayyaan mana hundaayyuu irra deemte akkatti eeyyee jettee anko akka ajarte jechuudha zayyaan oolteen bultu kanaaf hin callisinaadha walii daddabarsa sheer walii godha waa dhageettanii walirraa waa dabarsadhaati rabbiin biiteen salaamaan waa godhu nama du'urraa dhiigni namaa guyyarraa ima facaa guyyarraa ima dhangala rabbiin kan hunda irraa nu haa baraarsu ilmaan oromoo yaa obboleeyyanti yaa isiniin jedha warri viidiyoon kun bira ga'e hundi keessanuyyuu du'aayii walii godha du'aayii hin dagatina wallaahi hedduu nama raarteen ijoolleen qaqqalamtisuuni wallaahi halkan kana rafee hin bulu ijoolleen dheengaa Addis Ababaa keessa qaqqalamtee qalan jedhan sun qalte shaqaalan jedhan sun odoo biyya kana taate amma wallaahi zoona Suudii kana taate yoo naqaata morma irraa darban Itoophiyaa keessa seerri hin jiru
seerri osoo jiraate yoo naqaata mormirraa bu'a intala sana wallaahi fakkeenya mamma sobbii amma hin jiru tana taate suudii tana qaata mormirraa qalanii qaata ndawum ka akkas jettee faa dhayxee poolisitti himteefi osoo jechuu baateyyuu xaraxarameeyyuu osoo irra gaameeyyuu wallaahi yooma san mormirraa darbani biyya keenya keessa seerri hin jiru heerri hin jiru rabbiin seera feera ofii nu haa tumu jedha du'aayii godha ilmaan oromoo wallaahi biyyi teenya baay'ee nama sodaachifti galallee biyya ormaa keessaa yoo jennellee gara itti galuu dhabnee jirra garuma deemnuu matamaa miilaa nama dhabaa jirra rabbiin guddaan nu wallaahi nuuf haa birmatu mee walitti ilaalinaati dubbiin tun akka laayyootti ilaalanii miti sheer godhaa wal biraan gahaa du'aayii walii godhaa du'aayii waliin dagatina biyya teenya tanaafillee du'aayiin bira dhaabbadha rabbi najaa nu haa baasu jedha du'aayiin bira dhaabbadha isiniin jedha ani viidiyoo isinitti dheeressu yuutuubii kiyyammoo sabskiraayib naa godhaa hin tuffatinaa namni hedduun ani jala dhaqee koomentii itti barreesse billaa yuutuubii ki sabskiraayib naa godhi jedha laalteetuma bira tarta leesh laaltee bira tarta eegaan si kadhadhee yuutuubii ki sabskiraayib naa godhi siin jedhe sabskiraayib naan gootu hangaan dhufee mana kee koo godhuun eeda godhi sabskiraayibii harki na dhukkube wallaahi harki na dhukkube anu sabskiraayibii yeroo hunda yuutuubii bilbila keessa sabskiraayib maan guute jechuudha ani wallaahi namni na kadhatuu dhiisiti namni na kadhatee sabskiraayibii godhuufi dhiisi ufii kiyyaayyuu mana isaa ankoo akka dhaqee sabskiraayib godha baali yoo an sabskiraayib naa godhe siin jedhe na laalii deemi siin hin jenne bar sabskiraayibii naa godhii siin jedhe waan dhaqee koomentiis jalatti barreessuuf qishiraa mulla wallaahi billa na harsitan ijoollee oromoo takka koomentii jala dhaqee sabskiraayib naa godhi jedha maaliifuu sabskiraayibii yoo sabskiraayibii qabaatte viidiyoolee hojjetuuf si kakaasa yeroo sanitti jechuudha kanaaf sabskiraayib naa godhi yoo siin jedhu godhii bira tari malee dhayxee barreeffama kiyya laaltee bira hin tarin sitti hima'ee dhageetta jedha dhalallee dhiirallee taate hibbeeka namni sabskiraayibii yoo itti sabskiraayib godhu yeroo laalee akkanumatti laalee bira tara maaliif bira tara sabskiraayib godhi bas amaara yoo magootaati nagaa ambula ciao tanuma isinitti himu dhufeera